marsaa laguu sababoota garaagaraatiin jeeqamu. Fakkeenyaaf otoo ulfan ta'ini ji'a 2 ji'a 3 kan isin raafu akkasuma kayoo isin dhufu isin dhukkubu akkasuma immoo kan bayatee isin dhufu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuun akkam jirtan hordoftoota daawwattoota Saantii Oroshoo. Hunda keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtanitti nageenyi gosa dhaqqabu jecha guyyaa hadhaa immoo qaafilee namoota hedduu gama YouTube fi gama TikTokiitiin nagaafachaatiin turtan viidiyoo an duraan dalagaa irratti waa'ee marsaa laguu. Marsaa laguu tana durallee jeeqamu marsaa laguu sababoota maaliitiin akka dhufu dalagee ture. Hadhallee mootuyyuu sababoota marsaa laguu nu jeeqanii fi sabbii maaliitiin marsaa laguu jeeqamuu danda'a waan jedhuu fi akkasuma immoo furmaata isaa qabadhee isin dhufeetiin ture. Kan jeeqamu qofaa miti. Namoonni hedduu marsaa laguutti dhufu hedduu dhukkuba. Ana mataa kiyya dabalatee dura hedduutu akkana dhukkuba. Akkasuma immoo ture kan dhufu jiru otoo ulfan ta'ini otoo garaa hin taa'in jechuudha gama biraatiin kan jedhamu ji'a 3 irraa turu jira. Sababoota kanneen maaltu fidaa maal fayyadamuu qabna waan jedhu qabadhee isin dhufe. Tokkoffaa irratti marsaa laguu kan jeequ kan akka tureetiin dhufu taasisu yeroo isin dhukkubu yoo akka cirra ta'e kan isin dhukkubu ta'e qaama keessaa yookaan immoo mana yaalaa deemtanii kiniinii kan fayyadamaa jirtan yoo ta'e kiniinii fayyadamaa jirtan taananiin marsaa laguu jeeqamuu danda'a. Akkasuma immoo wajjin garagaraa isin baate akkasuma namoota hirriba hin qabne hirriba gahaa hin qabne akkasuma nama hanqina bishaanii qabullee bishaan sirrii dhuguun barbaachisaadha. Hanqinni hirriballee namoonni qabu baay'ee ulfaata. Yaada garagaraallee keessattuu nuti shamarran warroonni biyya ormaa keessa jirru beekamaadha. Namni yaada hin qabne hin jiru hunduu nama yaadu bichaadha. Yaada garagaraa qabna haa ta'u yaadni hin jiru jechuu miti. Yaadni jechuu kiyyaa miti. Haa ta'u hanga tokko wayii yaada isaa deemuun nu barbaachisaa jechuudha. Marsaa laguu qofaa miti dhiibbaa birallee nurraan ga'uu danda'a jechuudha. Yaanni garmalee yoo baateetiin hin jedhe waa dagachuun dafnee dulloo waa'ee nurraan ga'uu danda'a waan ta'eef kanaaf marsaa laguullee akka turu nu saaxiluu danda'a jechuudha. Akkasiin isin jettee aansee immoo hirriba obboleeyyan keessan mijjatu dhabuu danda'a. Namoonni mana arabaa keessa jirtan haa ta'u garuu sa'aatii silkiidhaaf kennitan san irraa ofiifis kennaati hirriba keessan gahaa rafa. Hirriba gahaa rafuun hedduu waa hundaa'uu barbaachisa. Akkasuma marsaa laguutiif illee hedduu barbaachisaan isin jechuun barbaada. Marsaa laguu kan jedhu kana qofaa miti. Namoonni dhukkuba garagaraa dhukkuba kamuyyuu haa ta'uuti hoo qabaattan ta'e kiniinii fayyadamaa jirtan kan ta'uu ta'e kiniinii sun jeequu danda'a. Sababa kiniinii sanii isinirraa hafee turuu danda'a. Kanaaf maanarraa hafettanii namoonni hedduun keessan dhufanii nagaafataa turanii nama dhiiga qabu fa'aa dhibee garagaraa namni qabu an kiniinii waan fayyadama. Kiniinii fayyadamtaa dhiyoo hangaa fadhee kiniinii fayyadamaa naan ja'an jechuudha. Namoonni marsaa laguu kiyyaa narraa fi ji'a 2 ji'a 3 of shakke of sodaadhe jedhanii faana gaafatanii of shakkuus danda'an jechuun marsaa laguu haa beekamaadha yookiin yoo magaalaa si taa'e sirraa hafa yookaan immoo namoonni muuxannoo isaan qabne sababa kana kanaaf na fedhee namni yaadne of shakkuu danda'a. Kanaan isinin jedha hirriba gaalee sirriitti rafuu waa hundumaaf iyyuu barbaachisaa isinin jechuu barbaada. Akkasuma immoo akkuma isinin jedhe kana dawaa garagaraa fayyadamaa raattan marsaa laguu keessan jeeqamuu danda'a. Homaa wanti of shakkitan hin jiru. Kiniina fayyadamaa jirtan taananiin dawaa dhumaan amma isinii himuudhaaf deemu kana fayyadamtan. Isa fayyadamtanii ennaan dawaa isinis hin miidhu maal dawaa akka isin hin godhu dawaa aadaati. Marsaa laguu keessan karoora irratti tartiiba isin deebisuu danda'a. Yoo dhugdan garuu yeroodhaan itti deddeebitanii dhuguu qabdan. Akkasiin isin jedha itti aansee immoo inni kan biraa yoo marfee kaa'attan. Marfee kaa'atuun marsaa laguu hedduu akka jeeqamu godha. Nama garii isin ajaa'ibaa itti baay'isa. Sa'aatiidhaan 15tti torbetti akka dafee dhufu taasisa. Anamma gaaf biyyaa bahu abbaa warraan qaba jalqaba gaafa biyyaa bahu kiniinni ji'a 3 fayyadamaa ture. Kan ji'a 3 sanii yeroo hedduutti 3 anganii marsaa laguu anganii marfee sanaan kaayadhetti marsaa laguu kiyya hedduutu akka jeeqame jechuudha. Hanga biyya ormaa dhufetti akka nama kaawunii kiyya narraa hin hambisne isin ajaa'iba. 15 na dhufa torbeen na dhufa hedduu baatee narraa baa ture. Akkasuma ramadaana keessa akka hin soomne ta'e ramadaana hin soomne jechuun hin danda'amu. Sa'aatiin qabu waan ta'eef giseen na dhufu yeroo hunda natti deddeebi'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni amala akkasii qabdan kan yeroo hundaa isinitti dhufu. Akkasuma immoo isinirraa kan hambisu jira. Amariyaatti yoo hin jirte marsaa laguu jechuudha. Hiriyoota keenyaa baay'eedha beekamaadha. Nama keessan dhufee natti matus dabalatee jechuudha. Kan irrumaa hambisu jira inumaayyuu. Hanga sallee ofirraa baasanii kan dafee ittiin dhufnetu jira.
ture keetti dhufu jira jechuudha. Kanaaf isa akkasii sanniif illee hedduu isin fayyada jedhee yaada. Ofillee shakkina akkasitti isin raafe sababoonni kunniin marsaa laguu kan akka jeeqamu taasisuu danda'a. Inni marfee kun immoo noormaalidha. Beekamaadha. Wanta sodaattan hin jiru. Dhibee biraatii rakkina biraatii marsaa laguu kiyya maal ta'in akka teettanii sodaa biraa keessatti galtan hin jiru jechuudha. Haa ta'u garuu mana arabaa kamuu keessa akkuma jirtanitti wantoota garaagaraa fayyadamuu isin barbaachisa. Tokkoffaa irratti namoonni marsaa laguu keessan isinirraa hafee sababa kamiyyuu haa ta'uuti ji'a tokko ji'a lama akkas gahee sadii fa'aa akka ga'u taate sadii ol tarraan wanta sittiin dhaammotu sadii ol tarraan obboleeyyan kiyya hakimii deema. Mana yaalaa deemuun isin barbaachisa. Daawwaan isin jedhe kana fayyadamtanii sanii alatti sadii ol tarraan ol guddatu wanni barbaade jeeqee ji'a sadii ji'a afur irra turuu hin danda'u waan ta'eef mana yaalaa deemtanii yeroodhaan yaalamuu isin barbaachisa jechuudha. Wanti biraa jeeqamuu danda'a waan ta'eef keessatti. Gagaruu isinirraa hafe kan mana keessan keessa yaalamuu dandeettan. Maaliin akka yaalamuu dandeettan immoo baabuuni jedhama. Inni mul'ata jedhee yaada suuraan kun afaan Oromootiin maal akka jedhamu beeku. Baabuuni jettiin beeka. Arabdoon hundi hin beekti. Yookaan liiptoon eenyu jedhama kinoo suuraa irratti argaartanii. Inni fireedhaan jiru fireeshiin isa isaanii keessatti kinoo amma suuraa argaartan kana. Karaa hedduun dhufuu danda'a. Karaa hedduu argachuu dandeetta. Warroonni biyya Arabaa fa'aa keessa jirtan yeroo baay'ee akka shaayiitti tolfamee dhufa. Kinoo bifa shaayii kanaan liiptoona fakkaatee bifa kanaan dhufa jechuudha. Isin ka shaayii kana argattanii inni guddaan garuu osoo fireeshii isaa kana argattanii hedduu bareeda. Isa kana danfistanii bishaan isaa san dhuudanii jechuudha. Yookiin immoo kan liiptoonni kana argattan akkuma shaayiitti danfistanii bishaan keessa akkas gabbuustanii shaayii isaa san jalaa dhuudanii jechuudha. Yookaan firee kana ta'e immoo keessaa ashkaltanii jechuun keessa dhimbiibdanii dhameessaa san keessa dhuudanii jechuudha. Dhameessaa dhuudan baay'isawii. Innaa dhameessaa akkasitti dhuguu dandeettan isin jechuun barbaada obboleeyyan kiyyaa namoota isinirraa hafeetiin ture karaa salphaadhaan fiduu danda'an hedduu takka isin gargaara. Yeroo kamuu dhuudan miidhaa takka isinirraan gahu tokko illee hin danda'u. Wanta aadaati wanta keemikaala hin qabne waan ta'eef jechuu barbaadeeti hedduu isin fayyada. Yeroo kamuu of eeggannoodhaaf shamarran keenya marsaan laguu akka isin qulqullaa'uu barbaaddan ammallee itti aansee kan isin himoo jiraate maal dhuguu qabdanii habba hamraadha. Habba hamraan hedduu shamarraniif hedduu barbaachisaadha. Marsaa laguutiifis hormoonidhaaf gadaamisa hundaafuyyuu gogiinsa garaatiifis dhiifama. Marsaa laguutiifis bareeda waan ta'eef yeroo kamuyyuu otoo manaa dhabuu baattanii habba hamraa kanallee daffistanii akka shorbaatitti ajjaa wajjin yookiin osoo bicha daffistanii firmuuzi buufattanii dhuguu qabdanii indoo miidhamaafillee hedduu takka bareedaa jechuudha. Miidhamaa guyyaa biraatti biraasanii dalagaa karaa hedduutti fayyadamuu dandeettan habba hamraa. Akkasumas namoonni yeroo marsaa laguu dhufu isin dhukkubu isinitti dhufu isin dhukkubu garmalee kan isin dhukkubu jechuudha. Manuma Arabaa keessa waan jiru waan biyya keenya keessa illee jiru obboleeyyan kiyya. Qurunfudii bunaati. Qurunfudii bunaa isa mismaara san osoo hin taane garfaa kan jedhamu san. Garfaan kun wallaahi hedduu an yeroo baay'ee na dhukkuba fakkeenyaaf wanatti dhufu bultii jaarrate sanaan keessattuu namoota bultii jaarrate marsaan laguu watti dhufu hedduu takka dhukkuba. Anaan kan bultii jaarre hedduu takka wana dhufu na dhukkuba jechuudha. Yeroo na dhukkubu san dhaqeessa san daffisee kophaa isaatti hin jaaladhu. Kophaa isallee daffachuu dandeettan, shukkaarra buusuu dandeettan, shaayillee keessa buusuu dandeettan warroonni hin jaalanne. Namoonni qalbiin isaa waa filatu jira waan ta'eef an amma qalbiin tiyyaa yoo adduu waan nafeene shaayii keessa buuseen dhuga. Yoo isa gadhuge wanta ho'itu gaf natti gajjada bakka narraa galchaa jechuudha. Garuu isa hin baay'essina. Namoonni qal'aanfaa dhiiga keessan xuuxuu danda'an nama qal'isa waan ta'eef isa hin baay'essina. Hanga danda'ame xiqqooma isii dhugdan jechuudha girfaa. Yookiin firee isaa daffistanii yookiin paawudarii isaa isa daakameetiin hin galee kan jiraatu ta'e mana keessan keessa daaktanii dhuguu dandeettanii jechuudha girfaa. Akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa viidiyoon daqiiqaan isin dheerataa sumattiin gabaabsaa guyyaa biraa waan biras kan isin mana keessatti fayyadamuu dandeettanii fi kan magaalaa irraa bittanii isin fayyadamtan qabadhee isin dhufaa nagaannaa tura.